السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii silaa nuti Oromoon waan xiqqoo ajandaa godhanna. Maxxaan jedhan adda uummata girgirrii keessa uume ibsi shaamaa kiyya lafaa ta'etti suuraa akka nama yaaddaa'etti maskootiitti hirkatanii ka'anii poostii godhan maxxaa'edha. Mata dureen isaa maali rakkoon kun sirba shukrii jedha. Sirbi shukrii maxxaa kan keessan jira. Innaa dhufnee jedha. Akkana gaddaan ibsa maaree ta'ullee. Wallahi wal biraa deemu dinnu laata. Hojii keessan nyaadhaa suuraan ajandaa ta'aa oole. Garuu namni tokko faamiliin billaachaa ijoolleen garee isaanii jala hirmaattu walirra qanabbaranii weelluu shukrii jamaalitti isaan isaa wal qabsiisanii maal jechuudha naan galle. Dhugaa rabbi naan galle maalis nama baay'ee yaaddoo keessa ijoolleen komentii odoo cinqamoo oole warri kaan namaaf jedhee jiraatu. Odoo cinqamoo oole maaltu maal ta'e akkasii akkana akkas jedhaa oolanii waan isin garramu bakkuma tokko hirkatanii ka'anii garagaratti jechuudha. Maakiilleen kophamaaf kaaftee haati faaxeellee kophamaaf kaaftee ifama asishaallee kophamaaf kaase. Idduma tokkotti kaane garuu ajaa'iba maal haa jennure afaan qabaateen dubbatu mata dura isaa maxxaa'edha. Akkam goonaan jedhaa bara maali akkasii rabbi keeriyaa godhu baay'ee nama dhiba. Maaliif akka isaan maxxansaan naan galle hangammaa tanatti maxxaa'edha maxxaa akka isaan sadiiniitu maxxaa'edha. Afaan saayilentii ta'eeti nutti haasa'aa jira jechuudha. Suurichi saayilentii irra jira. Innaa rabbi keeriyaa godhu isin maal isin fakkaata maxxaa'oo jedhu haati faaxeellee fadiiloo yaaddee hin dhufama jedheen achitti qaxaroon irraa fixe. Maakiilleen ibsi shaan biraa deemu maddaa isin dhufa jetteen akka mee isinii kadhaanima waanumatti kadhu wallaalee wallaahi fuulli isaaniillee fuula aariiti. Ajaa'iba yaa ijoollee dubbadhaa waan afaan hin qabne nu jinqina inoo namni irra jaalaa isiniif jiraata. Hattaa sooyiqaa mana keessan keessaa gaafattanii isiniif jiraataan beekaa. Sooyiqaa mana keessaa wayii dhabdaniitiin gaafattanii kan namni beeku hedduu jira. Kan isin jala deemu. Hawlaan ajaa'ibee dhugumattu akkasii qacaleewwan oliif isin haa dhiisu. Barreeffamaa fi sagaleen dubbachuu dhiisi suuraan jiraatu kun akkana uummata girgireesse. Kun jabina mul'isa. Milkaa'ina jabinaa kun ajaa'iba. Kun uummanni suuraan ol jedhee akka afaanii akka viidiyoo sanitti dubbatee waa addaan hin baafatanii. Kun jabina guddaa mul'isa. Akkasii jedhamu taqashtii wallaahi ijoolleen famma surraa kan ka'e jabina isaanii irraa ka'e uummanni waan haasa'u dhabeetti kaanii kan irratti maali laata akkanaa laata akkasii laata jedha kan. Yuudi gasa anumarraayyuu ka'ee jechuudha. Ajaa'iba ajaa'iba. Ammallee akkanuma namni irraa dubbatu rabbi sinaa taasisu wallaahi sinaa fuudhu. Viidiyoo fi sagalee minaamina barreeffama keessan dhiisa. Uummanni suuraa keessan irraayyuu akkana maqaa kan baasee kaan jedhee kaan shakkii keessa galee kun uummanni innaa rabbi oliif sinaa dhiisu maashaallah. Kanuma ammallee jabina itti faaxeetillee jaarsa gaarii adii loollee yoo ta'e nama gaarii sii kaafadhu. Garuu dubbiin tun guyyaa takka na baatinu. Garuu anillee dhiphadhe maaluma jedhaa jira. Nama hedduu ka dhibbate. Ajaa'iba maxxaa kana eenyumaa gaafadhu. Inta micattiin takka maadaamiti gaafadheetti iddaa sire. Maxxaa jechuun akka maariffaa xiqqoo dhufe jechuudha. Amma maaliin haa hiikanure? Ajaa'iba ajaa'iba. Odoo amaariffaan illee barreessanii amma gara itti hiikanuu dhabne. Oromoo jennee hiikkatuuf hin ta'u. Amaariffaa illee jennee hiikkatuuf hin ta'u. Alaa kulli haalee rabbiin keeriyaa godhu. Maxxaan uummata girgireessee mee maxxaa kana afaan itti godhaa inni ibsishaa namaa kennaa lafaate afaan itti godhaa daraa keessanii uummanni girgiriin wallate lafaa fixe girgiriin akkasii rabbi keeriyaa godhu isiniin jedha. Waan immaa isaatu namaan galu wallaahi.
irraa haasa'u kam akkanaa kun irraa haasa'u baay'ee kamallee harka bade maali maxxaan kun jedhanii siyaasa jechuuf siyaasa hin fakkaatu abadan. Siyaasa illee ijoolleen qaata dhiifte ishaallee amma aruusa keessa jirti qaata dhiiste ibsishaalleen tapha ofii malee duraan nan jedhu haati faaxeellee akkasuma maaliidha maxxaa kana nuyi kaadaraa seeraa nama baay'ee dhiphatu jira maal taatanii isiniin jedha maxxaa kana akka nuyi hiittan abdii qabna akka nuufi hiikamu maxxaan kun abdii qabna isiniin jedha afaan itti godha waan afaan dhabe kan afaan itti godha ummanni kun haafa kan lamsa qabate kun kaan jedha kun kaan jedha kun kaan jedha hundaayyuu ta'uu didde deebiin akkas isiniin jedha rabbiin keerii haa godhu akkasii yaa rabbi maxxaa tana kaa furmaata sima biraa eegganna isiniin jedha inshaallah ammaa wakaallee biigbaa dhufanii waa himanii humna ummata cinquuf jedhisanii maxxaan kun akkuma misxiraan qabamte misxiraan maxxaa jechuun sargii isaanii dhufaa jiraatin nu haati faaxeellee kaa hiriyyaallee nama wajjii mattii onni hunduu nama wajjiin akkasii wallaahi ara afaan itti nu godha afaan dhabde jirti afaan hin dhabne garuu nu biratti giraa nu gabba'e akkuma taanu wallaalle waan itti hiikaa isaatti kennamu jechuudha ara maxxaa isinitti haa tolu dhugaa rabbi uummata girgireessitanii rabbi keerii haa godhu isiniin jedhaa uummata qashtii warri maxxaan kunillee akka malee isin girgireessi taragaaggaame yookaan ammaa as nu baya akka aslii kun maaliif jettan ijoolleen manni kun girgiraa'e waan ta'uu dhabe jedhanii ammaa nu gaafatanii obsaa isiniin jenna uummata qacalee obsan malee inni hunduu irra hin ga'ani kanaaf obsaa isiniin jenna rabbi yaada muraada isaanii haa guutuu fi ammallee akkamaa hojii isaaniitti haa fufsiisu inshaallah illee viidiyoo kiyyasuma dhaabuuf deema hirriban naqabee dhiifamaa sagalee kiyyasiniin jedha maxxaan kunillee akka waa furmaata nu argatu abdii qabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.